raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkamoltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkamoltan oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisa Naabasaa Waaqjiraati. Sirni wayyaanee ajjechaa kanaan dura ifatti gaggeessaa jiru ammas haala dhoksaa ta'een babal'isee akka itti fufe beekame. Oromiyaa roga adda addaarraa odeessi nu gahaa jiru akka hubachiisutti sirni wayyaanee yeroo ammaa karaa humnoota basaasaa fi humnoota tikaa ajjechaa namoota sabboontota ta'an irratti gaggeessaa jira. Oromoota sabboontota ta'aniif qaroo ta'an halkan dhoksaadhaan ajjeesuun eegalamuu kan ibse maddi keenya bakka adda addaatti irratti xiyyeeffatamee gochaan kun akka raawwatu karoorri isaa xumurameera. Karoora kanas hooggantoonni TPLF qondaaltonnii fi sadarkaa adda addaatti kan jiran humnoonni tikaa kan gaggeessan ta'uun beekameera. Gidduu kana Oromiyaa lixaa keessatti kan ajjeefame sabboonaan Oromoo tokko sababa kanaa ta'uun beekameera. Haalli kun haala addaatiin itti fufee waan jiruuf sabboontonni Oromoo bakka jiranitti of eeggannoo jabaa akka godhanii fi halkan namoonni daatanii yoo mana isaanii dhufan otoo balbalan baniin akka of eeggannoodhaan namootatti bilbilatan dhaamsa dabarsaniiru. Bakka jiranitti waleeguu fi of eeguun barbaachisaa ta'uu kan ibsan maddeen keenya humni wayyaanee yeroo ammaa namoota qaroo fi jajjaboo ta'an kanneen nama ijaaranii fi hoogganuu danda'an addatti baasee ajjeesuuf karoora waan baafateef haala kana karaa danda'ame hundaan maseensuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Gama kaaniin torbee kana keessa harkan kennadhu jechuudhaan kan of wareegee dargaggoon Oromoo sirna awwaalcha haala addaatiin magaalaa Amboo keessatti raawwateera. Sirna awwaalcha gooticha Oromoo Abdii Baddeessaa haala addaa ta'eetiin kan raawwate. Qeerroon bilisummaa Oromoo naannoo Amboo jiran bakka adda addaarraa walitti dhufuudhaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii dhaadannoo qabsoo bilisummaa Oromoo leellisu dhageessisaa injifannoodhaan sirna awwaalchaa isa gaggeessaniiru. Qeerroon Amboo Adara kesan buah keenya Ijaan agarru malee sirni wayyaanee akkuma amala isaa bakka adda addaatti wal guure sirna awwaalchaa kana fashalsuuf tattaaffii inni godhes jabina qeerrootiin fashaleera. Kana malees sirni wayyaanee sirna nama nyaataaf gabroonfataa waan ta'eef karaa danda'ame hundaan sirna kana ofirraa kaasuuf akka qabsaan hubachiisaniiru. Dargaggoo Abdii Baddeessaa harkan kennadhu jechuudhaan mallattoo gaarii fi mallattoo gootummaa abbootiin Oromoo kanaan dura qaban kan haaromse ta'ullee maddeen keenya dhaamaniiru. Samni Oromoo Kambaa Kanyaa Kankaba Kankiba hundi keenya Musumati pende Wayanemo Ibachukan dandenu
injifachuu kan dandeenyu tokkummaa keenyaan. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Maratagari, aluturobe, hurre maratagari, kakarobe, hurre maratagari. Sobotara andu befitu arari, notu tukumara be umanun gole gari, notu fiti fide wanu timfilne bari. Oromo bagesi normo fitan sina kulo mabde malli. Ijole biyati enna, naluta malachna, sena ranga futina, banne malratina, banne malratina. Hurre maratagari, anu le Romi hurre maratagari, salan korube hurre maratagari. Sobotala andu bienvedo arali, okale garton tani oka mormi tuntani fafakkesite bulto jiddu maremti jarri. Kitibana olte multi luga dala jijirti sangatu dala jette dolpi dalti gari. Ijole biyatena, imsa tukuma kenna, benisa kapsotina, isa formani kenna, moita zambeli somna. Banne maliratina, banne maliratina. Hongala be hurre maratagari, jalal robe hurre maratagari, sanati robe hurre maratagari. Sobotala andu bienvedo arari, ilaalcha siyaasatiin kutaan waliin qoodinaa tokkummaa uumaa sabni. Ilaalcha gamalachuun gurrumaan dhaga'een barsiifnee namni. Garuu wanta dhugaadhaan waan ijaa gurraa qabnu tokkummaa dhabnee badhe. Walii galoo dadhabne ormaa kabajaa laanne waliif kabajaa dhabne miidhamaa jiraa sabni. Ijoollee biyyateena ofumaa barreeffanna bakka tullee seenaadhaaf ol kaa'anna. Bannee maalirrateena bannee maalirrateena. Ol qaba gurbaa. Tante tolche mare marima, marima, sira savalma tu barima. Jafo tante tolche mare marima, marima, sira savalma tu barima. Oroma tiralane marima, sonne makanji tirane marima, marima, sira savalma tu barima. Biya wada tu no kai marima. Oromo mada no fae marima, marima, siasa vama tukar marima. Biya Oromo te dalante marima, Oromo de gumurante marima, marima, siasa vama tukar marima. Ganale gote bupise, so mayade. Otawa yona no pise, so mayade. Gadam se de shobrake, so mayade. Gadani na labake, so mayade. Gadam se duro brake, so mayade. Garadi na gadinake, so mayade. Khurab jata ma busani, so mayade. Umara pivo kisani, so mayade. Langalo ma gurgurani, so mayade. Ababiya bukisani, so mayade. Detura harma murani, so mayade. Gotara harka murani, so mayade. Garano cheese dubini, so mayade. Nondaga cheese turtini,
Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayyoon qophii kanaa uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti. Sagantaadhaa keessatti dhaabni tokko attamitti ilaalama yookaan immoo maalii uf laala ka jedhu laalla jechuudha. Dhaaba yeroo jedhu dhaaba dur ijaaramu sanneen utuu hin taane dhaaba zamana kana ijaaramu jechuudha. Dhaabota waggaa 10-15 darbanii fi adda bor waggaa 5-15 deeman akkamii uf laalani. Wanti uf laalaniif waan ijaaramaniif kana fiduuf yoo uf hin laalle wanti ijaaramaniif kun hin milkaa'u jechuudha. Kanaaf uf laalani. Amma dhaabni kun waan gara 52tiin uf laalaa jechuudha. Dhaabni tokko gara waan 52tiin uf laalaa jechuudha. Haga danda'etti ariifadheeti keessa deemee tuttuqee laalaa jechuudha. Waan kanneen wanti kunniin Oromoo keessa jiramoo hin jiru. Dhaaboleen Oromoo ka uf ijaaran ka siyaasaa haa ta'u, ka amantii haa ta'u, ka hawaasaa haa ta'u, ka daldalaa haa ta'u, ka ispoortii haa ta'u, ka matee haa ta'u, yeroo waa hojjetanii waan kana yaadanii hojjetammoo akkuma beekanii hojjetammoo waan jiru kana keessa hagoo itti fayyadamammoo sirimaa homaa ilaalammoo akkami waan jedhu akka namni ilaaluuf waan kanneen qopheessina. Uduwaan dhaaba tokko maali inni uf laalatti hin seenne akkuma amma namaa kana jechuun namni deemu kun yeroo laaltu akka inni jiru wanti inni qabu kun waa inni godhuu danda'u murteessa. Udu gara sooftuweerii yookaan immoo yaada isaatiif beekumsa isaatiif amala isaatiif tuun seenne namni tokko waa alashuuf ilkaan qabaachuu qaba. Yoo ilkaan hin qabaanne nama waa alashuu hin dandeenye jechuudha. Namni tokko yoo arraba hin qabaanne nama dubbachuu hin dandeenye jechuudha. So arraba qabaachuun akka inni dubbatu gargaaraa jechuudha. Namni tokko gurri isaa irra yoo jiraate gurra kanaan waa dhagaa jechuudha. Yoo gurra hin qabaanne yookaan immoo gurri isaa yoo duudee jiraate gurraan hin dhaga'u jechuudha. Kanaafuu laagaa diidaa seenu kana tokkichallee quban qabu jechuudha. Ijji kan kee akka waa argu si gargaaraa jechuudha. Waan sirra jiraati waan kan keeti ati akka qabduuf akka hin qabne faayidaa isaa beektee beekuu baattee waan biraati. Ijji qabaachuun kan kee ati waa argitee biftee adda addaa akka jirudha. Gurri kan kee ammoo laagaa adda addaa dhaga'ee laagaa adda addaa kana mataawaa adda addaati hiikeeti seensi adda addaa akkasii uumu godha jechuudha. Waa yaadde kanallee ofirraa qabaaftuun piriintariin kan kee arraba kan keeti. Arrabni kan kee yoo sirra hin jiraanne dubbachuu hin dandeettu jechuudha. Akkasuma qaamni kan kee kun ama qaama keessaallee yoo ilaalte onnee fo'oo qabaatte onnee hojii qabdi kalee hojii qabdi sombii hojii qaba waan adda addaa qaba somboon qabaanne sombii kan kee rakkoo qabaate hafuura baafachuu si rakkisa ta'a. Wanti sirra jiru kunniin dhidhachooni waan silaa ati godhuu sirra jiru godhu akka dadhabdu si godha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ejji si argine hin jirtu jechuu miti hin jirta. Maaliif gurraanuu dhageettee afaaninuu dubbattee nama waliin jiraatta akkasuma waa godhatta jechuudha. Warri ijaan argine warri jiruu gaarii deemsisan hedduutu jira. Warri dubbachuu hin dandeenye warri ijaan argan warri akka jiruu gaarii jiraatan hin jiraa jechuudha. Ammoo akkuma qaama keenyaa kana tokko tokko oli. Amma fakkeenyaaf yoo mataan kan kee rakkoo godhate sun amma rakkoo guddaa ta'a jechuudha. Dhaaba ati ijaartu keessatti illee waan akka mataati jira jechuudha. Wanti sun yoo bade arrabni faallee gurri faallee ijji faallee homaa siin godhanii jechuudha. Kanaaf wanti adda addaa dhaaba tokko keessatti waa ijaaramu kana keessatti ilaalamu kun gariin dhaabni sun akkuma badu godha. Gariin ammoo dhaabni sun akka laafu godha. Gariin ammoo wanti sun akka hin milkoofne godha. Gariin ammoo wanti sun yeroo dheeraa akka fudhatu godha. Sababa wanti adda addaa achi keessa hin jirreef waan silaa waggaa takka lama fixuu dandeettu waggaa 30, 40, 50 dhibba sirraa fudhachuu danda'a. Maaliif waan achi keessas jala hidhateeru jira jechuudha. Utuu waan san qabaatte waan san ariifatteeti ittiin guutuuf si gargaaraa jechuudha. Waan silaa qabaachuu qabu guuttachuu qaba jechuudha wanti tokko. Guuttachuuf ammoo yeroo ijaartu maal wanti sun akka godhu maaliif orgaanaayizeshinii yookaan immoo dhaaba jechuun kun meeshaa jechuudha akkuma albeefa. Meeshaa kana maali ittiin goota? Meeshaan kun midhaassee waan silaatu hojjechuu irra jiraatu hojjechuuf maal fa'a qabaachuu qaba ka jedhu situ ilaalaa jechuudha. Mee amma gara dhaabaatti deebinee yeroo ilaallu ka duraa istiraakcharii isaa maal fakkaata? Kam ijaarta? Amma mannillee akka itti ijaaramu qaba. Maal fakkaata istiraakcharii isaa? Amma mana tokko yoo seentu
bakka taa'an qabaa, mana fincaanii qabaa, maalii qabaa, waa adda addaa qaba. Wanti adda addaa kana wanti godhaniif waan namoonni mana san keessa galan akkaataa namoota sanii adda qooddeeti hujii adda addaa mana san keessatti haa hojjetamuuf jechuudha. Yoo amma bakka itti bilcheessan nyaata itti bilcheessan, bakka namni keessummaan ta'ettu keessummaa, bakka hirribaa, bakka mana fincaanii maaliin kunniin wanti taa'uuf yoo akkasitti hin tolchine fakkeenyaaf mana tokko ka bareechisu tokko manni fincaanii jiraachuu. Mana fincaanii kana namni waan guddatti hin laalu. Maaliif iduunni hin jiraanne namni mana san keessa taa'ee hin danda'u. Kennaa maraa gabbaayaa fiiguu qabaa jechuudha. Manni itti waa bilcheessan illee hin jira yoo achi keessa hin jiraanne nyaata barbaadachuuf diida bayaa jechuudha. Kanaaf manni nyaataa achi jiraachuu illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Amma namni diidaa yoo dhufe keessummaa bakka teessiftu qabdaa jechuudha. Yeroo tokkoon gara beedruumii waliin dabarsitu. So istiraakcharii isaa baay'ee murteessaa jechuudha. So akkaataa waan tokko itti lafa keettu baay'ee murteessaa jechuudha. Istiraakcharii isaa maal akka fakkaatu. Ka biraa dhaabni ati ijaartu kun aadaa akkamii akka qabaatu barbaadda. Aadaan hujii ka maal fakkaatu. Namni yoo hujii jalqabee yoo fixu achi keessa wal kabajuu, kijibuu dhabuu, maalii dhabuu aadaa akkamii qabdaati. Nama waa hojjete waa kennu, jajuu, galateeffachuu moo nama maraa rakkisuu, cinquu maal inni aadaan ati achi keessa deemsiftu. Aadaan dhaabicha sanii maali? Aadaan dhaabni sun qabu akka namnillee qajeela hojjetu wanti ati hin hojjedha jettillee akka hojjetamu dhiibbaa kana hin jenne qabaa jechuudha. Aadaan dhaaba tokkoof hedduu murteessaa jechuudha. Kun amala dhaabichaa namoota achi keessa jiranii. Amalli achi keessatti namoonni adda addaa qaban kun akka namni walii hojjetu, waliin hojjechuu hin dandeenye, hojiin akka ariifatu, akka turu, akka bulu, akka badu, akka kwaalitii hin qabaanne waan godhan keessaa tokko amaloota jechuudha. Amaloota adda addaa. Fakkeenyaaf amaloota waliin hojjanne dhaaba san keessa yoo fidde namni amaloota santu wal lolaa oolaa jechuudha. Hojiin hojjetamu dhaabichi illee homaan tolchu akkasitti rakkataa jechuudha. Kanaaf amma yeroo dhaaba tokko ijaartu yookaan immoo ijaarteen booda yeroo adda addaatti wanti ati ilaaltu amaloonni as keessa jiran dhaaba kana keessa jiran amala dhaaba kana gargaaraa immoo amala dhaaba kana balleessuuf deeman. Yoo amala dhaaba kana wayyeessan taate akkamitti amalli kunniin namni martuu qabaatee itti babadhachuu danda'a irratti hojjettaa jechuudha. Badhaasa fa kennitee yoo adda addaa gooteeti. Yoo amalli achi keessa deemaa kun ammoo amala gad harkisu, amala homaan tolchine, amala barabaraanuu homaa jijjiiramni hin jirre tokko uumuuf ka deemu taate ammoo haala amalli kun waan biraatiin bakka bu'uu danda'u irratti hojjechuu qabda jechuudha. Hoogganni waan kana geegessu warri wanti dhimmi kun laalu amaloota achi keessa jiran dhaaba kanarratti akka inni milkoofne, akka inni dafee waa hojjanne dhoogu haala kanneen mijeessuu qabaa jechuudha. So amallillee waan dhaabni tokko itti uf laalu waan dhaaba tokko qancarsu keessaa isa tokko jechuudha. Ka biraa rakkoon guddaan dhaabuma maraa keessattuu biyya guddatti kanneen keessatti illee walqunnamti yookaan communication. Haalli namni itti walqunnamuun kun dubbii callaa miti, waa barreessuu callaa miti, wal dhagahuu callaa miti. Communicationiin kun akkaataa itti uffattu irraa jalqaba jechuudha. Namni adda addaa akkaataa inni tokko kanaaf amma yuunifoormii fa'a uuman jechuudha. Inni nu communication nama wal qixxeessaa jechuudha. Namni uffata bifa tokko uffatee yookaan immoo akka inni itti uffatu qara bijaamaan deemuu barbaadullee suufii uffadhu kootu wanti jedhaniif nama haala wayii itti uumanii jechuudha. Haala maaliif nama laalaaru kana waliin qaattaa jechuudha. Akkaataa barcumaatti kaa'an akkaataan mana bakka walgeettiitti barcumaa itti taa'u. Fakkeenyaaf yoo namni 3-4 achi afoo ka taa'u taate namni kuwwan duuba taa'ee afoo sanii ka qaaqu taate wanti sunniin dhiibbaa akkamii qaba communication irratti. Amma aadaa Oromootitti odaa jala ta'anii sarkilii ta'an jechuudha. Sun maal mul'isa? Namni qixa ta'uu mul'isaa jechuudha. Namni qixa ta'uu mul'isaa ulee walirraa fuudhee dubbata. Kanaafuu achi keessatti angoo wal dargamuu natu taraaf ebalutu naagadiif olii kana hin hambisa. Ka biraa meeshaa itti wal qunnamtu. Fakkeenyaaf namni waggaa 70 tokko uduu qaamaan bira dhattee dubbiftee ni fedha. Yookiin ammoo ijoolleen amma waggaa 15-16 feesbuukii faan akka walgeettii amma ta'anii haasaan kanan barbaadan ta'a. Umrii adda addaa keessatti akkaataa itti nama meeshaa itti nama qunnamtu adda adda ta'a. Warri waa baratee maal jedhu kun ammoo yookiin ammoo riippoortii barbaada waan piriintii ta'ee hin jiraan akka table of contentii qabu ka
ragaaf bira kaanii isaanillee xiinxalatti kennan wayii barbaachisa fata. Communication keessatti dubbiin illee akkuma nyaataa kana baddi jechuu yoo bulte. Fakkeenyaaf amma waan dhaga'uun narra jiru baru yoo dhaga'e siyaasaa walirra hojjeta namni yeroo garii. Waan silaa na himu isarra ture bariisaa na himaa yeroo inni na himu dubbiin expire taate. Homaa wantiin ittiin godhu hin jiru jechuudha. Garuu namichi itti meeraa siin jedha. Yeroo itti himuun sirra jirutti yoo himamne fakkeenyaaf miseensa dhaaba tokko taate yoo yeroo tokko waan dhageenye inninuu achi keessatti akka namni waliin bu'u godha. Yeroo ati itti oduu sana itti dabarsitu jechuudha. Fakkeenyaaf nama aangoo qabuuf nama aangoo hin qabne akkaataa itti himtu. Maaliif haalli ati itti uumteettu suni communicationiin kamtu dhaga'uu qabaaf kamtu dhaga'uu hin qabne maal itti himna maal itti himne maal keessaan bifna maal itti edaana kunneen martuu dhaabni tokko waan inni itti rakkatuuf waan inni itti milkaa'u keessaa tokko jechuudha. So communicationiin illee waan dhaabni itti uf ilaalu keessaa tokko. Kabiraa dhaabni kan itti uf ilaalu guyyaa itti ijaaramerraa deebi'eeti maaltu jijjiiramuu qaba jedhee ilaaluu qaba. Yoo amma fakkeenyaaf seera waggaa 30 baafattee jiraatte seerri kan ka'e haala amma deemaa waliin maaltu jijjiiramuu qaba. Maaliif wanti ati keessa hojjettu hojja aayilaandii keessatti hojjettu bakka mootummaan jiru hojjetta bakka wanti adda addaa jijjiiramu haalli adda addaa jijjiiramu siyaasaan diinagdeen teknooloojiin maaliin jijjiiramu keessa yeroo jirtutti akkaataan ati itti deemsiftu kun yeroo yerootti wayyaa'uu qaba. Fakkeenyaaf amma kaampaaniin adda waa'ee piraayivesii irratti amma jijjiirama guddaa godhaa haqa amma feesbuukiin informaashiniin amma akka funaanname kana kaampaanii biraatii kennee kaampaaniin sun ammoo waan biraatiif fayyadame asi yoo argitan iimeelii hedduu isinit dhufaara. Maaliif Awurooppaatti seerri jijjiirame jechuudha. Akkasuma yoo haalli jijjiiramu haala jiru kanneen ilaalteeti waan adda addaa seera haa ta'uu poolisiif pirosiijarii haa ta'uu akkaataatti walqunnamtii haa ta'uu amala haa ta'uu aadaa haa ta'uu istiraakcharii haa ta'uu waan silaa barbaachisu yeroo yerootti eeddeeti maaltu jijjiiramuu qaba maaltu jijjiiramuu hin qabne maal itti edaana maal keessaa baafna jetteeti dhaaba kan kee kana yeroo yerootti ilaaluu qabdaa jechuudha. Kan biraa dhaabni tokko itti uf ilaaluu qabu immoo kufiinsaa fi jabeenya isaa itti ilaaltu hooggansa. Hooggana jedhan jiru. Hoogganni nama hooggansi jechuun akkaataatti geeggeeffamu jechuudha. Uummanni achi keessa jiru suniif kaala jirullee akkaataatti geeggessan. Akkaataa nuti geeggessaa kun qajeelamu qajeelaa miti. Nama nu bira jiru kana ka waa nurraa eegu kana ka walii hojjannu kana akkaataan nuti geeggessinuu kun qajeelaa miti. Namoota kanneen yoo maal godhani namoonni kunniin caalaa hojjetani namoonni kunniin bakka nu geegessuu kana irraa gammachuu qabani yoo gammachuu hin qaban akkamitti geegessina maaltu jijjiiramuu fi qaba dhageeffataarraan fakkeenyaaf yoo amma warri sifaan adeemanii dhaabni hoogganni kennu dhaga'u jedhu taate gurratti kennuu qabda jechuudha. Sunuu amma hooggansa keessaa tokko waan nu jenne kana hojiirra oolchaa hoogganni kenna. Murtii qajeelaa kennaa yeroo waa murteessu nuun mari'ata maaliin jiraame akkaataa hoogganna maaliif dhaabni adda addaa akka adda addaatiin waa hojjeta akka adda addaatiin hooggana kanaafuu foormulaan hin jiru jechuudha. Akkana hoogganamuu qaba wanti jedhamu hin jiru. Maaliif namni martuu akkuma manaa kana manni martii waliin fakkaatu. Haja adda addaatiif ijaarama dhaabni illee haja adda addaatiif ijaarama waa isa baasuuf isan baafne akkaataa itti hoogganuuf hoogganamuu hin qabne dhaaba santu murteeffata haa ta'u haaluma ofii murteeffatee lafa kaa'ate san keessatti akkamitti hoogganuu qabna milkaa'uuf maaliif yoo hoogganni akkaataa itti hoogganamu qajeelaa hin taane namoonni tokko tokko yaa'anii si biraa deemaniiti booda yoo midhattu namni si bira hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti akkaataan dhaabni sun itti hoogganamullee akka gaariitti deebitee ilaaluu qabda. Kabiraa dhaabni tokko kan ittiin ilaalamu dhaabni kuni akkuma durii isaaniitti wama durii isaanii waa hojjetamu yeroo adda addaatiin waa barata. Dhaabni kun waa barata waa eda'ata diidaa haa ta'u of keessatti haa ta'u walirraa haa ta'u waa wali kenna waa wal wayyeessa moo wama dur lafa kaatee akkuma kun baankii kana baankii illee horiin intarestii dhala wama durii saniin deemamoo dhaabni kun akka namni waa baratu akka waa wayyaa'u yeroo adda addaatitti
waa irraa honna jedha. Waan balleesse irraa waa baratamoo baruma baraa wal fakkaatu balleessa. Waan hojjetu kana wayyeessuuf waa barata beekumsa edata. Ka jedhu kanneen laaluu qabaa jechuudha. Dhaabni tokko akkaataa dhaabni kun waa adda addaa waan dogoggore haa ta'u, waa haaraa barachuu isarra jiru haa ta'u, waan barachuu isarra jiru kana akka gaariitti ilaaluu danda'u qabaa jechuudha. Waan hojjetu ka biraa ammoo waan hojjetu kana lafa fe'eeti, lafa tolcheeti, waa irra fe'amu dizaayinii jechuudha. Amma biyya keenyatti warri akka gaariitti karaa dheeraa yeroo deemu meeshaa lafa tolchanii hidhanii qarqabaniiti harree irra kaayan. Harreen hin dabsitu. Warri akka gaariitti hin beekne ammoo harree irra fe'ata. Harree irra fidee haadaan xal godhee hidhee harreen xiqqoo deemtee of hiddeen booda hin dabsa ammallee lukaan itti dhaabatta. Ammallee xiqqoo deemtee qajeelchitee hidha ammallee deebi'ee dabsa. Ati urga asii haan tooftee furuun si keessaa jigee magaalaa geettaa jechuudha. Akka akkas hin taane warri waa beeku ammoo lafatti tolcheeti gubbaa irra hidhaa harreen hin dabsitu. So yeroo waa hojjetan hujii haa ta'u, yaada haa ta'u, tarsiimoo haa ta'u, sekiriitii haa ta'u, akkaataa wanti tokko fiixa itti bahuu danda'u tokko dizaayinii tolchu. Yeroo adda addaa ka'eetuma akkuma hobombollattii kana ka'eefuma waa dalagamoo dhaabichi. Moo lafa kaa'eeti tolchee, hodhee, bareechisee akka isaa ta'utti akka dhaabasan waliin deemutti waa lafa kaa'ee ka'ee gabbaasamoo ka'eetuma waan diidaa dhufuun cadhiseetuma wanna jedha. Waan amma dhaaba jistu keessaa tokko waa ufii dizaayinii godheeti qopheessee nama kennuu dhabuurraa waan diidaatiin jedha wanti diidaa sun ammoo keessi isaa akka jigu godhaa jechuudha. Ka biraa dhaabni kan ittiin beekamu wama gaaf duraan hojjedha jedhe saniin deemamoo waan biraa irra eda'aa deema. Amma kaampaanii adda addaa yoo argitani dur telefoona hojjanna jedhanii ka'aniiti booda TV illee irra gurguran. Deebaniiti waan biraallee bishaan illee gurguruu jalqaban, waan biraallee godhuu jalqaban, waan biraallee godhuu jalqaban. So yeroo adda addaatitti dhaabichi maal inni ka inni hojjetaa hin jirre ka irratti eda'eeti dhaabni kun akka gabbatu, namallee akka dabalatu, qabeenyallee akka dabalatu, beekumsallee akka dabalatu, humnallee akka dabalatu maal inni wanti inni irra eda'uu qabu dagalee jechuudha. Waan qara hojjetaa irratti. Kunillee waan dhaabni tokko maaliif waan dur hojjettu naa fakkeenyaaf yoo wama dur cara hojjettu jallaane yeroo dheeraan deemtu. Kanaaf amma namni waa irra edaata, waa irra edaateeti jiruu fi wayyeessaa jechuudha akkuma nama tokkootittu. Dhaabni tokkollee waan adda addaa ofirra eda'eeti waa ofiisa wayyeessuu qabaa jechuudha. Ka biraa dhaabni tokko kan ittiin ilaalamu dhaabni kun maal qaba jedhaniiti tartiibaan lafa kaayaniiti dhaabni kun namoota amala gaarii qaban qaba, aadaa gaarii qaba, beekumsa qaba, horii haganaa baankii qaba, waan silaa dhaabni kun hin qaba jedhama kanallee kaayaniiti isa tissuunillee guddisee barbaachisa. Maal inni qabeenyi dhaaba kanaa ka dhaabni kun yoo isa dhabe jikku yookaan miidhamu maal fa'a. Kanaaf namni akkuma namaatitti hube wanti cheekaappii dhaquufsani amma namni ufitti tajamu uduun dhibamneen dura mana hakimii dhaqa. Mana hakimii dhaqee ilkaan illee ilaalchifata, ijallee ilaalchifata, gurra illee ilaalchifata, waa adda addaa ilaalchifata jechuudha uduun dhibamneen dura. Warri kun ammoo haga dhibameen booda dhaqa. Yeernaa maraa yoo dhibamte yoo dhatte gatii isaa si dabala. Gatii isaa baay'ee biyya bilaashaa ta'e malee. Kanaaf yeroo adda addaatitti dhaabni suni waan ofii qabu kana laaluu qaba. Barreessee eessa kennaa, eessa kaa'amuu qaba jedheeti waan kanneen laaluu qabaa jechuudha. Kanaaf qabeenya isaallee beekuu qaba jechuudha. Nama haa ta'u, horii haa ta'u, uummata haa ta'u, waan silaa dhaabasanii barbaachisu akka qabeenyaatitti waan laalu sani barreessee lafa kaa'uu danda'u qabaa jechuudha. Sagantaa mala jireenyaa kaadhaa asumarra raawwannaa haa ta'u torbaa walitti deebina jechuudha. Dhaabni tokko akkamitti uf laalaa yookiin akkamitti uf gamaggama ka jedhu torbaa itti deebina jechuudha. Addaaf yeroo gaarii fayyaa ta'a. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.